Ashamaar qabuun jaalatamtootaaf kabajamtoota wabiitu jira jirtu fayyaa keessanii hundumti keessanuu እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ fayyuma keessanii jirtanii har'ammoo waa'ee xiqqoo shimata duree qabadhee isinii dhufe jechuudha hanga danda'urraa yaani aga beekurraa yaani namoonni narra beekan hayyoonni beekan baay'eetu jiru waan danda'urraachu waan beekurraa waan xiqqoo dubbachuuf isiniin jechuuf barbaadeen gorsa kan jedhu mata dureen keenya gorsa gaarii jireenya namoota fooyyessu akkamitti akka jireenya keenya fooyyessinu yeroo baay'ee jechuudha baay'een keenya dabnee abdii kunnaa jireenya keenya fooyyessuu dhabuu dandeenya wantoota kanarratti aga danda'urraa jechuudha beekete miti hanga waan beeku sanirraa waan danda'u sanirraa jechuudha waan tokko tokko dubbachuufini akkasitti mata dureen teenyaarraa gorsa gaarii jireenya namootaaf fooyyessu kan jedhudha akkamitti jireenya keenya fooyyessina kan jedhu gorsa xiqqishoosiiti akkasiniin jedha hordoftoota wabiituudhaaf haaraa taatan immoo asumaan na ጀመርተን ላይክ እያረጋችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ እኔ ቤት አዲስ ከሆናችሁ እና ያቻለው አገደ እንደውራ አገደ ቢጎራ ማለት ነማውስ ቤከምቲ ወደና ረቤ ከምባይቱ ዝራ ከስን እንጀራን ጀጀቢሳ ስን እንጀቱ ጀራ ወርዶፍቶታ አናዊቲ ፋወሪ ሐላታታ ጀጀቢሳ ወራ ጉድፈኑ ቪዲዮዳን ቦይሮ nama sodaachisa waan ta'eef xiqqoosi amma baratanii akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa akkamitti jireenya keenya fooyyessinaa gorsa gaarii jireenya namoota akkamitti akka fooyyessan waan xiqqoo amma danda'urraa amma beekurraa jechuudha akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa fakkeenyaaf amma doktora tokko afrannu fakkeenya jechuudha doktora tokko haaraan gara naannoo keenyaa yookiin keessatti dhufe haa jennu jalqaba irratti doktora gaarii ta'uu isaa amanuu yookiin immoo yaani doktorri sun doktora akkamii akka ta'e sitti ulfaachuu danda'a garuu haa ta'u malee michooti yookiin yaada keessa keetii garaa keessa muraasni isaa biratti yaalaman fayyuu danda'u yookiin immoo yennaa fayyan wanta san ajaa'ibsiifachuu yookiin fooyya'uu akkamitti akka jireenya isaa fooyyessu jechuudha doktora san furannu yaan doktora wayii haaraa jalqaba jechuudha gara naannoo tokko yennaa adeemu yookiin doktorri tokko gara naannoo tokko yennaa adeemu doktorri sun doktora akkamii akka ta'e jireenya keessatti furannu siniin jedha akkasuma karaa tokkoon kitaabni qulqulluunis yookiin immoo doktora kana itti namoonni tokko kitaaba kan dubbisnu irraa dubbatu jechuudha kanaaf akkamitti akka jireenya keenya fooyyessinu karma salphaadhaan jireenya tokko fooyyessuuf hamma dandeetturraa jechuudha tattaafachuudhaaf akkasuma immoo wanta kana jireenya kiyya boruu akkamitti fooyyeffachuu danda'a kan jedhu dursitee afaan asiisuu qabna jechuudha jireenya koo akkamitti fooyyeffadha jireenya koo boruu akkamitti fooyyeffachuu qaba kan jedhu dursinee jireenya kiyya akkamitti fooyyeffachuu danda'a jireenya kiyya boruutiif immoo akkamitti akka fooyyeffachuu qabnu dursinee yaaduun irra jiraata jechuudha yoo yaadnee yoo ofaansiifnee jireenya keenya fooyyeffachuu dandeenya jechuudha
isiniin jira hordoftoota kiyya warri mana kiyyaaf immoo haaraa taatan asuma subscribe like gochaa jajjabeessaa isiniin jedha. xiqqoo haalli waanta viidiyoo sodaadha amma barutti na jajjabeessaa akkasuma immoo like comment share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. akkasii waa'een har'aa gorsa jireenya namaa fooyyessuu kan jedhudha jechuudha mata dureen kiyya. yaadiin kanarra beekan baay'ee jiru hamma danda'e irraa jechuudha. jireenya koo biroo akkamitti fooyyessuu danda'a kan jedhu dursinee yaaduu of amansiisuu yoo of amansiifte jireenya kee ajaa'ibsiifamaa irra gahuu dandeetti jechuudha. dursinee akkamitti akka jireenya keenya fooyyessuun dursa of amansiisuu qabna. akkasiniin jedha waa'een of jireenya keenya fooyyessuu yaadaatu kana fakkaata jechuudha. yeroo biraallee barnoota gaarii hamma danda'u akka dandeetti gootaa isin biraan qophiidha. akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. wantoonni guyyaa har'aa kana fakkaatanii warri mana kiyyaaf immoo haaraa taatan asuma like subscribe gochuu dagatinaa na jajjabeessaa isiniin jedha.